kiyyaa jirtu nagaa keessanii nageenyi waaqayyoo alaaf bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam nagaa keessanii jirtu qoommataan kiyyaas moofa'ee jira. Jidduu kana nanii ka jechuudha. Borookiiniif taane. Naa xiqqooma dhugaa dubbachuudhaaf dadhabeen jira. Maali jennaan dhugaa dubbachuuf kaleessa jedha har'a jedha. Miini kee meeshaan kee qaqqabeera kaargoo jedhani. Ganama bariidhaan kaanee achi deddeebi'aa jirra. Wantoonni isiniin kun guutuun na dhukkuba dhugaa kaleessa aduun baay'ee na guggube alatti. Kaleessa akkuma beektan ayyaana du'aati. Sababa kanaatiin konkolaataan hin jiru ture. Taaksiin hin argamu ture. Salfii ture. Salfii sana keessatti immoo qoonqoon kiyya xiqqoo baay'ee na dhukkubaa jira. Har'a kanaaf sagaleen koo baay'ee hin korrisaa. Na of kalchaan isiniin jedha akkami isin jirtu nagaa keessanii nutis jirra nagaa keenya galanni gooftattaa tolu isinis baga jiraattanii baga nagaa keessan taatanii baga eegamtanii yeroo sa'aatii kana keessan hordoftoonni koo biyya keessaaf biyya alaa jirtan nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu guyyaan akkamiin darbee torbeen akkamiin darbee nagaa keessanii nuti nagaa keenya nagaa guutuu qabna galanni gooftaa keenyatti haa tolu. Akkam jirtu wanti dubbachuu dhufe har'a akkuma argitan kun kaargoodha. Meeshaa kiyya jechuudha. Alas jira. Xiqqooga. Manni Finfinnee hiphoodha. Alas jira kaartooniin tokko jechuudha. Barmeelli tokkoo fi shaanxaan tokko. Kanallee garuu namatu naaf kaa'i jedhee namni dhufee fudhata boru. Ani garuu baay'ee kaargoo hin goone barmeela tokkoo fi shaanxaa tokko qofadha kan koo. Garuu maqaa kootiin jechuudha sababa achi waraqanni na barraa'eef maqaa kootiin meeshaa baay'een fidee dhufe jechuudha ijoolleedhaaf ijoollee hiriyoota kootiif jechuudha. Mucayyoo ishiin hiriyaan koo tokkollee achuma jirti isheen tokko immoo asuma jirti dhufteetu jechuudha maqaa kootiin galee ani immoo imbaasiidhaan barreessee jechuudha dabdaabbee eeyyama akka isaan tola naa baasanii jechuudha meeshaa. Garuu wanti isin dhibu kaargoon baay'ee ulfaata dhugaa dubbachuudhaaf tolallee ta'u tola jedhan malee bu'aa bayii hedduu qaba. Ijoolleen obboloonni koo biyya sana teessanii kaargoo gootanii dhugaa ani dura hin beekun ture maatii kanaan dura barmeela tokko ergadhee ture. Isa iyyuu maatiitu naa baase jechuudha. Garuu hin beekun ture akka akkasii baay'ee bu'aa bayii hedduu qabu yeroo sana garuu qarshiidhaan baasanis. Amma garuu kaleessa waraqata dabdaabbeen baasii biyya Beeruutii naa barraa'ee fudhadhee deemee achi immoo የውጭ ጉዳይ ኮሚኒሽን deemtee irratti maata barakuchiisuu qabdanaan jedhanii nama ergan dhufe ji'a guutuu kan jira. Torbee sadii guutuu taa'an bahee hin beekne jechuudha. Informationiin kun akka deemanii achitti maata barakutanii. Kanaafuu wanti isiniif dhaamu obboloonni koo biyya sana dhufaa jirtan yoo as hordoftoota koo taatanii jiraattan ergaan isiniif dabarsuudhaaf dhufe dhimma ala ilaallatu komishinii dhimma ala hojjetu dabdaabbee achi meeshaa keessan ittiin fidattanii dhuftan dabdaabbeen keessan suni achitti deemee rukutamuu qaba. Isin osoo maqaan kee osoo meeshaan keessan hin qaqqabiin osoo isiniif hin dawwalamin jechuudha deemtanii qophooftanii waraqata keessan maatabatti rukutattanii waraqata dabdaabbeetti meeshaan baafadhattanii fidattanii achirraa isinii barraa'ee dhufe isarratti deemtanii maataba rukutattanii qopheeffachuu qabdu jechuudha. Ani garuu hin beekne maaliif obboloonni koo immoo anarraa ammanani irraa baradhe isaaniif immoo maafan erga kana hin dabarsuufi jedhee tanan dhufe erga kana isiniif dabarsuun dirqama natti ta'e jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf ani amma tokko as Finfinneen jiraadhas nama na gargaarus abbaa manaan koos na bukkee jira ture hojii hafeen afaan waa baay'ee wanni ta'a ture. Garuu ijoolleen tokko immoo kan baadiyyaadhaa dhufan amma mucayyaan tokko kaleessa dhugaa dubbachuu fi arsiirraa dhufte meeshaa ishii baasu akka jirtutti boolee fuulduratti jechuudha. Akka jirtutti dubartiidhuma hattuutu meeshaa irraa kana warqii ishii uffatan jedha qarshii ishii silkii ishii waan isheen harkatti boorsaa ishii mulu waan isheen qabatte hunda irraa fudhatte jechuudha. Na ergasii mucayyoon sun mucattii arsiin suni nama guddoodha dhugaa dubbachuudhaaf ijoollee miti.
ergasii bakka birrii kakkadhattee ijoolleen tokko birrii walitti buusanii fi gatii taaksii jechuudha. Ittiin kara biyyaatti deebitee galtee nama ishii gargaaru tokko immoo of bukkeedhaan hin qabdu. Buukiis immoo harkatti hin qabattee hin dhufne dirqama itti ta'ee kara biyyaatti deebitee jechuudha. Birrii fidachuudhaaf birrii ittiin meeshaa baasiftu sana jechuudha. Kanaafuu warroonni dabdaabbeen achi isinii barraa'ee qaraxa malee keessumaayyuu ijoolleen ala keessa hojjettan ijoollee kontiraataa osoo hin taane ijoolleen ala keessa hojjettan yeroo kara biyya keessanitti galtanii dabdaabbee yeroo mi'a keessan argattan imbaasiidha dabdaabbee barreessifattanii achitti maataba rukutanii isiniif kennu. Asittis immoo maatamni rukutamuu qaba jechuudha. Dhimma alaa koomishinii dhimma alaatti jechuudhaan. Achi deemtanii achi immoo ammoo jijjiiramee jira bakka biraatti. Achi deemtanii achi dhimma sana dura xumursiisuu qabdu. Ganaa boolee geessanii waan meeqa qaraxa kan guyyaa tokko iddoo bootaa jedhan kaffaltanii amma gadda sa'aatii booddeedha kan naa bilbilanii sa'aatii booddee sana hin deemne kaleessa ganaman deemee bariidhaanii deemee kan sa'aatii gimmaashaa sana na kaffalchiisanii jechuudha. Inna kana har'aa garuu nan kaffalchiisne maaliif sababiin kaleessa deemee dafee mi'a koo baaseen tanan jira jechuudha. Gaafan deemee waraqatan baasii biyya sanaa naa barraa'etti kennadhu dhimmi alaa koomishinii irratti si rukutuu qaban maatabaa jedhanii. Achi immoo ganaa boru kaleessa immoo akka tasaa ta'e ayyaana du'a waan ta'eef waan hundinuu cufaa ture. Isa booddee immoo bakka galgala achi keessatti tan karattataa oleen iddoo meeqa as deemi namaan jedhu achi deemi namaan jedhu. Asseeni namaan jedhu waraqata koppii godhi namaan jedhu dhugaa dubbachuuf baay'ee bu'aa bahii qaba kaargoo gochuun jechuudhaan. Anas akka kootitti kaargoo yuun godhamu meeshaanii garuu immoo yeroo ijoolleen biyya arabaa jirru nuuf salphataa. Amma asitti birrii 1,200 meeshaa tokko binnu achitti waanuma xiqqoodhaan binne asitti yoo maatiidhaaf maatiin keenya yeroo as biyyatti galle maalluu fiddee dhufti maalluu gootee jedhu baay'een isaanii. Kanaaf jenneetu waan hiphannuuf achi meeshaan bituun dirqama nutti ta'a malee osoo akka kootiitti achi osoo meeshaa bituu baanne baay'ee tokko namatti tola jechuudhaan. Innaa baay'ee ulfaataadha. Kanaaf obboloonni koo warri as keessaa laayik sheerii godhaate erga kana naaf qaqqabsiisaa. Ijoollee obbolootan koo biyya arabaarraa dhufaa jiraniif dabdaabbee barreeffatanii dabdaabbee sanarratti dura deemtanii maata rukuchiiftanii qopheeffattanii keewwachuu qabdu. Waraqata sana marmartanii kaa'uu qabdan. Ani marmareetuman kaa'ee hin beeknin ture kaleessa yeroo deemu mudannoon kun achitti na mudatee jechuudhaan. Kanaafuu mudannoo kana immoo obboloonni koo irraa baratu. Mudannoo ana mudate obboloonni koo irraa baratu jedhee ergaa kana isiniif dhaamu dhufe. Ijoolleen baay'een hin beekanii achi ga'anii achi immoo ganaa iddoo isaan jedhan kana deemanii achi maataba immoo rukuchiisanii maataba sanas rukuchiisuuf qarshiin nama gaafatu. Achi keessaa immoo kan bootaa yeroo isin bilbilan sana odaftanii deemuu baattan isin gaafatu. Qaraxumaan ala ta'ee wanti isin kaffalchiisan baay'eedha. Kan sarraatanyaa isiniin jedhu kan maalii isiniin jedhu koppii isiniin jedhu waa baay'eetu jira. Siqaayii baay'ee jira dhugaa dubbachuuf achi keessa jechuudha. Inni obboloonni koo warri ganaa dhufaa jirtanii rabbi koo isin haa gargaaru. Obsa isiniif haa kennu. Dhugaa dubbachuuf nama baay'ee tokko na dhukkubaa jira. Kaleessa achan oolee har'a achan oolee abbaa manaan koo hojii dhiisee nafan oolee. Kunooma sa'aatii booddee misa hojiitti deebi'ee jechuudha. Waan inni jiruufanii ammanayyuu wanni ta'e malee ijoolleen keessaa baadiyyaadhaa dhufanii keessan beekne. Innaa dhiifama namatu alaana waamee ollaata alaana waamee sagalee koo gargar isa viidiyoo gargar kuteen jira. Walittan isin hin maxxansa. Kanaafuu obboloonni koo wanti isiniif dhaamsa kana akka obboloota keenya warri biraa qaqqabuuf keessumaa ijoollee fagoorraa dhufaniif baay'ee rakkisaadha dhugaa dubbachuudhaaf. Ijoollee fagoorraa dhufaniif ijoollee as Finfinnee keessaa fira dhiyoo hin qabne iddoo bulan hin qabne baay'ee isaaniitu jiru. Kaleessa waa baay'ee taajjabeen jiratti keessatti. Kanaafuu jennaani ergaa kana laayik sheer godhaati ijoollee keenya obbolootan keenya warra biraatiif qaqqabsiisaa. Warri fira qabanillee fira bira bulaniis waan ta'e ta'anis dhimmicha xumuratanii galuu hin danda'u. Kaargoon immoo baay'ee nama deddeebisuu gaafa dhuftan kana gaafa dhuftanii bulii 2 bulii 3 bultanii akkasii taatanii
waraqata sana iddootti rukutamu chaappaan dhimma alaa iddootti rukutamu barbaadaati warri eeyyama malee qarshii malee baafachuudhaaf jirtan jechuudha meeshaa keessan qaraxaan alatti mootummaan imbaasiin biyya sanaa isinii barreesse warri akkasii kuni yeroo dhuftan bulii 2 bulii 3 bultanii deemtanii iddoo dhimma kana dhimma alaa koomishinii biyya alaatti deemtanii maata irratti rukuchiifachuu qabdu. Dirqama warra achi bichaa miti warri asiis eeyyama isiniif kennuu qabu. Kanaafuu isiniin jedhaa obbolootaan koo erguma kanaan isiniif dhaama jedheen dhufee oduu isinitti hin baay'isu. Warri immoo gaaffii qabdanii gaaffii jalatti na gaafachuu dandeessu waa'ee kaargoo. Erga xiqqoos immoo nan qaba viidiyoon kun sa'a dheeratee jira waan ta'eef yeroo biraamotti fufee tanan yookiin borutti fufeen wantin isinitti himutu jira. Isiniin jedhaa kanuma like share godhaati qaqqabsiisaa. Warri maatiin taane masuma maatii ta'a subscribe godhaa ergaa guddoo qabde wanti kun dhaggeeffadhaa amma dhumaattiin isiniin jedha. Baay'een isin jaalladha baay'een isin kabajaa. Wanta immoo jiraate gidduutti xiqqoo lanaa qalbii na fuudhanii kanaafuu xiqqoos na dhukkubaa jira. Sagaleen kun immoo isinitti hin dhaga'amu ta'e naaf kalchaan isiniin jedha dhiifaman isin gaafadha. Kanaafuu obbolootaan koo like share godhaa obbolootaan keenya qaqqabsiisaa. Ergaa kana waliif daddabarsaa isiniin jedhaa baay'een isin jaalladha baay'een isin kabajaa nuuf jiraadhaa galatooma bye bye.